arra kan argamnu onkololes diddami torba University Dirredawat sirna eebba barattoota degree jalqaba akkasumallee degree lammaffaa irratti kan argamnu kunoo marsh baandiin bifa kanaan kan isaan hoo isaa jiranii maatiin barattoota argamanii baay'ee bifa bareedaa ta'eenidha jechuudha. Namatti tola. Eebba barattoota University Dirredawaadha jechuudha. Onkololessa diddamii torba bara 2014 akka lakkoofsa warra Itoophiyaanotaatti bifa kanaan kan darbaa jiru. Baay'ee namatti tola. Barattoonni ammoo akkaataa kanaanidha kan isaan jiranii. Maatiin barattootaaf barattoonni bifa kanaan wal keessa galanii jiru. Eebbichi baay'ee nama hawwata, baay'ee namatti tola. Waaqayyo guddaa maatii barattootaaf barattoota sadarkaa kanaan geef galata guddaa dhiyeessa. Akkaataa kanaanidha jechuudha. Haalli Dirredawaa yookiis haalli qilleensa isaatii baay'ee ho'aa ta'ullee maatiin barattootaas barattoonnis akkaataa kanaan obsaniiti kan isaan dabarsaa jiranii. Baay'ee namatti tola. Marshi baandiin bifa kanaan ho'isaa jira. Daawwattoota keenya baay'ee namatti tola akkaataan eebba isaanii kun. Daawwattoota keenyaaf akkaataa kanaan kan inni kabajamaa jiru. Baay'ee namatti tola. Angkat murat wanur cinta tani wanur tani segala cuma
YouTube kanammoo subscribe like yoo isin tole immoo hiriyoota keessaniif qoodaa share gochuudhaan galatooma.